breaking news isinii qaba TikTok ilaalchise video kana guutuu salala comment itti barreessa walii dabarsa. Akkuma duuba gardan kanatti guyyaa irraantana manni seeraa kan federaalaa biyya Ameerikaadha TikTok guutuutti akka dhaabbatu ajaja dabarsee jira. Kana jechuun January 15 booda TikTok Ameerikaa keessatti hin dalagu guutumatti dhaabbataa jechuu. Dubagaa wanni kuni maaliif ta'e yeroo dabartee keessaafuu samara dabre kana manni marii biyya Ameerikaadha TikTok guutuutti akka dhaabbatu heera baasanii turan. Heerri san deemee mana koortii dhaqee manni seeraa laalee akka gartee hin dabarre waan jiru ajaja baasanii turan. San booda warri gartee mootummaadha iyyannaa tana gartee nu ilaalamu jaaniiti gama mana seeraa federaalatti ol baasan jechuu. Hogguchitti ol baasan guyyaa irraan tanaa manni seeraa